Qonnaan bultootni godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa galii arganne irraa baankiitti qusachuun jireenyi keenya fooyya'aa jira jedhan. Baankiin Daldala Itoophiyaa damee Qarcaa qusannaa hawaasaa irraa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 86 ol walitti qabu beeksiseera. Gabaasaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaa akka ta'anutti isinitti himna. Qonnaan bultootni godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa dinagdee isaanii fooyyeffachuuf galii argatan irraa duula qusannaa baankii gaggeessaa jiru. Akka qonnaan bultoonni kun jedhanitti kanaan dura galii argatan qusachuu dhiisuun maallaqni isaanii qisaasamaa akka ture himu. Karaan qara namni yoo qusatin waa ittiin fayyadamu qabu bittanneessee jiraatu waa hin dandeenyeef amma ammoo erga qusadhaa mootummaan jedhee qusannaa hubachiisee uummati keenyaan itti hubatee qusannaa akka gaariitti qusatamuu ittiin fayyadamee jira. Gaafa qusadhee hattuun tokko narraa fuudhuu hin dandeettu, mana biyya cabsuu hin dandeettu, kaayyadhee maffadheera. Gaafa immoo dhaqee baankii naa kennaa baankiin naa kennaara. Kanaaf mana naa taa'uun qabu jedhee baankii qusadheera. Qusachuun dinagdee isaanii cimsuuf kan gargaaru waan ta'eef hawaasni hundi maallaqa isaa baankiitti qusachuu akka qabu qonnaan bultootni sirna qusannaa kanarratti argaman dhaamaniiru. Ammoo waddaalleen qabadhee haadhotitti yaalleen ijaarradhee akka waliin jabaan waldaan jajjabaannee jabeenya keenya akka qabannee hantuuti keessaa baannee jireenya keenya dhallaan qabeenya keenyaan guddina keenya ilmee keenyaan maatii keenyaan ganda keenyaan akka mudhannu. Uummata kiyyaadhaan san dabarsu yoo mana kaa'atan hattuun tokko fudhattee jira waan balleessituuf osoo manni waliin gubate waan baduuf uummati kiyyaalee qusannaa akkaataa ammatti gubate kanaan itti fufee jiraata akka ittiin deemu uummata kiyyaa immoo ergaa kana dabarsu. Bulchaan aanaa Qarcaa obbo Carfoo Baasaayyee hawaasni dinagdeen isaa akka guddatu galii qonnarraa argatu baankiitti qusachuun jireenya isaa jijjiiruu qabaa jedhan. Gaafa ol kaatee butaachuu. Kanaaf warra warreen laayyoo geeroo bifa kanaan qusannaa keessa qabatanii baankii daldala Itoophiyaa waliin ta'uun baankii teessan waliin ta'uun akkaataa kanaan qusachuun adda si taasisaa jiru. Gaafa naannoo adda si taasisu qusannaa keessan tartiibaan godhanii qusannaa dubartootaatiif qusaamnaa warra nyaatanii adda baajaniitan. Kanaaf qusannaa keessan kana haadha qofaa maata roba kanaan jalqabnee qofaa qusannee lakkii yoo taane qusannaa keessan fuulduraalee itti fufsiisanii qusachuu qabdan jechuudha. Hojii gaggeessaan baankii daldala Itoophiyaa damee Qarcaa obbo Massalee Shifarraa qonnaan bulaa maallaqa argatu baankiitti qusachuun yeroo rakkoon isa quunname baasee itti fayyadamuu akka danda'uu fi kun ammoo dinagdee aanichaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu himan. Qusannaa jechuun yeroo tokkocha buukee baafatanii dhiisuu qofaa miti. Yeroo qarshii argatu fidanii qusachuudha. Yoo itti ko'ummatan immoo yoo ko'uun itti qunnamtu isumarraa kama baankii jirurraa erga deemee fichaa gurguru horii gurguru kama baankii irratti maffate san fudhatee fayyadamuu danda'a. Kana gochuu kan danda'u duraan dursee yoo qusateedha. Uummatni keenya amma yoo rakkoon isa qunnamu fichaa gurguraa jira, horii gurguraa jira, namarraa liqeeffataa jira. Kun maali? Hanqina qusannaarraa kan ka'e. Osoo qusatu dhabee, osoo qusataa jiraate kun isan qunnamu jechuudha. Baankiin Daldala Itoophiyaa damee Qarcaa qusattoota isaarraa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 86 walitti akka qabe